Akkam nagaa jirtu nagaadha. Waa'ee artistii Teddy Afro fuula Facebook isaatirratti waa'ee Alii Birraa waan tokko dubbatee Alii Birraa ati Teddy Afro jechaadha. Teddy Afro Oromiyaa keessa taa'ee jecha sirboota Tigree fi sirboota Dabuubii fakkaatu sirbochaa sirba Oromoo sirbu ka jibbu jechaadha. Oromiyaa keessa taa'ee Oromoota ka jibbu jechaadha. Alii Birraa immoo guyyaa tokko dhukkubsatee illee deemee hospitaal gaafatee hin beeku. Har'a Feesbuukitti gadi bahee nagaan boqadhu jedhaan isaaf gammachuudha malee kun gaddaa miti. Durumaa jibba qabda uummatarraa. Jibba kee achuma mana godhadhu guyyaa tokko too deemtee gaafattee raatti hospitaal achuma Finfinnee keessa teechee hospitaal guyyaa tokko gaafattee hin beektu dhattee tunachaadha. Erga du'etti immoo Alii Birraa nama akkanaati, Alii Birraa nama akkasiiti. Get out singalchi waa'ee isaa. Alii Birraan du'uun hindaa'umsitu du'e. Na jasba wayii jechaadha. Nama Oromiyaa keessa taa'ee sirba Oromoffaa tokko sirbinee fi uummata jibbaa jiru ati jechaadha. Kijibaa wayii asi beekna. Sirba Tigree fi Dabuubii fi waa biraa sirbita. Sirba Jamaayikaa fakka warreen biyya biraatu kan maxxee bakka biraatti dhufee sirbita warra Jamaayikaatiif. Kana garuu Oromiyaa keessa taa'ee Teddy Afro sirba takkallee sirbine tuffii jecha. Kana immoo waa'ee Alii Birraa gadi bahee dubbata. Alii Birraa kun beektu isa beekta. Guyyaa tokko shaayii bunaa wajjin dhugdee hin beektu Alii Birraa jibbaa turte jecha. Alii Birraa garuu akka guutuu Itoophiyaatti namni hin jaalata. Akka guutuu Itoophiyaatti jecha. Inni sababnumti ati gadi baatee Facebook irra dubbattee ministeerota keessa namoota ati dhiyaatu xiqqoo ishiin aarsaa yoon cal jedhe jettee dubbatte malee isaaf gadditee miti jechaadha jasba wayii. Inni immoo Alii Birraa situ du'e.